yoo isaan gootummaa qabaatan akkanatti baay'ee isaan angoo argatan keessatti Oromoon dubbitire uummanni Amaaratti dhaabbata bakun uummata Amaaratti dhaabbata na alabu ummak higa Amaaratti hunduun teessan Amaaratti singal fincaan keessanis Amaaratti singal dhiiraa dhalaa keessan jechuudha gootummaa lapheen lafa dhiituun kana kasin qabdallaa hun ola eesh faayidaa kun lapheen lafa dhiituun dhiirummaadha fokkinaaf bareedumni dhiirummaadha hudduu ibsi shukkuumuun dhiirummaa zinaa dalaguun dhiirummaa farshoo dhuguun dhiirummaa shimalaan sirba baasaniitiin gootummaa sirba baasuun bar maraataan hin baasa walaloo nama dubbisu waan tokko barrees walaloo isin amma feesbuuk irratti sirba ittiin baaftanii yuutuubii jalatti ittiin beekamtan tana hayyuu harargeetii fi arsiitu isinii barrees gootummaa yoo qabaatan silaa bara isin angoo argattan keessa Oromoon bilisoomte maqaan keessan addunyaa irratti isin ba'a akka Oromiyaatti illee sadarkaa argattan isin warra Finfinnee keessaa alatti ba'e isin warra Adaamarraa alatti ba'e warra ona oorruu abbaa keessanii nafxanyaaf kenna osoo isin gootummaa qabaatan Oromoon kutaa tokko qaata bilisoomtee bar gaafa harargeen diina ifirraa qotti gaafa arsiin diina ifirraa qotti warri tuulamaa shimala gaafa sirba baaftanii lafaan dhiitan san fudhatanii maa gadi hin baane na al'aabu shakkilak yaa akhi gabbayii falmat aan isiniin loluun aan isin arrabsuun rafi duy Amaaraa gadi fincaasin jechuu miti onnee godhadhuu gadi bayi dhugaadha waan namni aan jiru hunjii gadi bayi diinummatti nama fudhata hoolaan dhoqeen wasanni namni namaa gadi maali beekta hoggaati dhugaatti himte kun yaa akhi arrabsi ilmi haadharaa yaa kun jeella fadhiit garuu an kasiin arrabsaa jiruuf kan rakkoo ati qabdu sitti himaa jiruuf haa gabbaatee falmattuuf hoola yaa juurru jibbaa fi miti Oromoo miti sin jee kophaa sin baaf hoolummaa tan tee dhiisi sodummaa farshoo fi nayitee halkan dhiira taate guyyaa raftu san dhiisi obboleessoo yoo sodaan si guutte arra karaan cufa jii farshoo tan teetti naqii gabbayya karaa cufi arra makiinaa kana caccabsuun qaba jii farshoo tan teetti naqii karaa cufi obboleessi kiyya maal taate gootummaa jechuun san gootummaan gaafa daansii qofa siyaaman gaafa shimala siyaaman gaafa hudduu Amaara siyaaman ifin nayitee goota jettee lafa dhiitte gaafa Oromni maqaan Oromootiin ol kutteeti arra gad deebitee farshoo san keessaa gidi dhumte baxxaaniyaa jala seente maal argattee rafta kutaa kamtu rafaa jira Oromiyaan kamtu rafaa jira eenyu biyya abbaa keetii saamamte nafxanyaan kalee nurra yaaddu maqaa Oromootiin hidhamte higa hidhamaa jiran ajjeefamaa jiran murteen du'aatti dabraa jirti gizee kana raftaati أبو هريبة ربي سنعد أرجو يا ورة لما أو ربي والله رب يا ورة لما قفامتي أورومون كوتان كودا توك نادا جيفدا جبها أك أمة حرر جيت فلما يا أمة الكلبي يا أخي جبها فلما دا ربي جا أبو جبها فلما دا بيا باخ سني ربدني جرتني حيوت أورومو من هدا ديفتني رفنا يا أخي كيرو في كرين حرر جيف كنيا سني تاتو بالله عليك ربي سداد دا جبها فلما دا يا أمة ربي بين يا ملؤونة جبها فلما دا biyya keessan gabbaha haqa keessan falmadha hayyoota Oromoo kan mana hidhatti warri tuulamaa murtee irra dabarsaa jiru zariin taayee dadhaba wallaahi an warra tuulamaa gizeen jaa taakkalaan shimallis taayee dandaa aboo gizeen kana laale akka isin warri tuulamaa Jawaar Maammeediratti dalaydan kana walaale gandummaa fi miti bara isin carraa argattanii Oromoo bulchuuf carraa argattan keessatti akkamiin Oromoon saamam ميسا موكا سنغافدا افتازبا جتاني سنين جوكوني ما غندان نتو كنجين هنارين يا هولا هنارين اتي دي بي غند خيدت اتي دي بي ماتي خيدت اتي اوبلس خيدت اوبلس خيدت بلبل حالتي دي بلبل اوبلتي تي بلبل قرين يو تاتي اوبلتي قبداتي بلبل اوبلس خيدت بلبل قارشي اسي غدين بلبلتي فرين دين كو بيفت تام فرين دي غاف ربي تسجيسو همبي قارشي غدي ارغتو اللابتوب في فريندي بورو إجازة في النت وفي أكينا نت شافك يتأتي كدي أرجو تساني إيرو بيخسات يرجي سانين كخاسب بلسو فرشوا في النت آتي خراجو فاجيني مالتاد هاي مالي رجعوا سنتي من هندواني كارتي فريندي جار سخيو بلسو خربي سيخن وربي بيخايسين هم أم بيتن سان ربي تنام تنسا نمو أمنتي كبا obboleesso ganda kan kee qeerroo nama kudhan nama shan nama jaha jaari riyaala suudii yookiin biyya jirtu san keessa yoo kuma kudhan kuma 20 takka gadi ergite ittiin qamaatee ijoolleen karaa ittiin cufti faayidaa qaba isin wanni isin dalaydan fireendi kaddamtanii higa biyya teessaniif hin taatanii lubbuu teessaniif hin taatanii sirba qofaan beekamtanii sirba yeroo sanuu yeroo barbaadanii sirba baasanii bar sirbu kanaa yeroo baasanii saa Oromoon qabsatte jirtu gabbayee baasa sirba tokko kalaas beekamti ittiin argate warra tuulamaa wacaaca Sabayin. Isini galee hin dhageessanii mi
obboleessoo gabbahi biyya keessa Oromooti namni 70 laaloo jira mee rabbii jaa obbolummaa Oromummaa dhiiga walii qabnaami namni 70 kun sheer godhi nama 70 kanaan aseensisaame dhugan itti hima biraan gaha obboleessa yaantaan abo'an harargee jireenya xiyya tahus ilma Arsii irraa dhalate ilma Sikkoo Mandoo irraa dhalate garuu Oromoon kutaan 11 Jimmaan Arsiin Harargeen kutaan 11 Boorana Gujiin hundi kiyya hundi tokko naa walqixa wallaahi rabbiin natti raga hundi keessa naa walqixa addaan isin hin qootu guddoo akkana muka kaamalee obboleessa xiyya leemaa taate bilxiginnaa paartii dhaaba siyaasa ilmaan Oromoo diidee qabsoo Oromoon kaleessa hanga irratti gumaa meeqatti kafalte if duuba deebisee warra tuulamaa waan isin irratti xiyyeeffadhuuf bara isin Oromoo bulchuuf carraa argattan keessatti Abiyyi Ahmad mataa isaa tokkicha ilaalina isinuu warri jala jiru itti gaafatamaan magaalaa Finfinnee maaliif Amaaraa qoota ilmi haadha sale kun yoo Oromoo ka yaadu ta'e maaliif qoota nu yaadaa jira isin bara kana keessatti biyya abbaa keetii ilma obboleessa kan kee irraa ala bahee ooluu abbaa kan keetii deebitee nama qoodaa jirta kanaaf isin irratti xiyyeeffan faayidaa keessaniif isin irratti xiyyeeffan faayidaa Oromoo kutaa biraatti waa godhuun caala faayidaa keessaniif isin irratti xiyyeeffatu jira boonut farshoo ifi gixxim